وهنداي والله سيدي والله سلات بنت نمني الرقدين بيخون دندين مكي فإيشين أصوف أنو أما تناسي بيخ أنو أما إنيو كتات أما سبارة كون ولا إفتو محمد جاي سيرش قولي نجرا والله نسيون دينو نو بيخ بار أما سربيسين أما جت كان أني نسي بيخ أنو أما أنت ماله خريفة akan la wanne ni na sawa kana gode bayan kenya bayan haral ke wanne hundi sina ay galto boreysa ki ya de afa barreysa ya wallahi mena barreysa bayan kenya wanne hundi sina ay galto gagarin wallahi iftu kaba iftu tenya mena sifarruhi na sifarru ustaz ifa ma wajino nama ka shafi sila nama to korratti resite ergan akkasitti haala sanitti yoo yaani irra gaariyeeti yaadame itti fufi difam tole gari la wanni ni na kasawa kana wanni gode fakkai sina so gode lama to kana keessatti ubatala lama namni heddun hubanna gode jira sigale namni heddun hubanna gode jira ammalle boleetiin teenya wanni isin fuuldura teessee fi qaama miidhaa wiilcharaan deemti waan gartee miilaatu rakkoo qaba akkasi wiilcharaan deemti deemuun dandeessu akkasilaal thank you bayan tanaaf dubbii akkasitti ummataaf ifa godhuudhaaf malee akka gartee isin dura wanni jettuu miti jara keenya dhiifamanuu godha tanaaf gaa obboleetii teenya tana yoonii fi gartee waa godhuu fi dadhabnellee kunoo makkiya bira jirti yoo maal waa gooneef fakkeenyaaf amma yoo maal gooneef isii gargaaruu dandeenya makkiyan gaafadha makkiyaa ciroo حالة يسير أسيتو نربي خمك يا كاتي دبتم وعليكم السلام برادر شمي ويلكم حبيبي مي حالة يسير أسيتو نربي خمك يا تينيا يوم الغوني في يوم الغون بيت الرقدان نما لال انت الأورمو نما جوخنا نراموت كودي مكي أستاني ولفتون غرغارو ينجي san ustada kaysan yani nama khiya hunda fin dabbadde nama khiya kharakkate khagarte farsho dugu kharakkate an nama khiya badi inni dalage made rakkottin disu sigale akasin na ubadda namni garte yaada dogoggora qabattani as jala deemtani ati ustada as kaysa bay jettan himbahu aninumatu nama kana male un gargaru maboda enyu wa malto wa gaja tok تناب مي أتي سجافا نمكياتين يو مال غوني في إسي غرغارو دندين أتي نبي تجرين يسي أكاتا إسي نتجرتو وجي هجتشو سيتشون خياستي قومي للراهن قبتو خلوا فوت هيسي وقتك يتشون يف بكا دلقاتك لاليفي يتشو بكا سنتي بكا تهيسي هجتو فا لا دلقان تاني hojjetan amma makkiyaateenyi ati goote fakkeenyaaf dukkaana faa yoo banatte dukkaanni madalagaa uffata dhalaa kana faa shiita faa kana ni jiraama waan takka takka waan akkasiisan faa isiin yaada akkasiisan qabdi yeroo hedduu yaada isiiti kun tole gaamma waan kana qarshiitti qabaadde shiita faa takka suuqii akkanaatiin banee sila akkasitti dalagaa guddise makki waan bareeda lakki wanni nin kana si gaafadheefi atiitu nurra beeka haala biyya san keeysaa sigale tanaaf yoo maal goote ma isin nama miilaan ka'ee deemuu hin dandeenye yoo maal goote jiraachuu dandeessi fakkeenyaaf amma ati mana shiitaatii jette iskoolna makki mana shiitaatii jette mana shiitaa kanammoo mana shiitaa kana dalagaan isiin dalaguu barbaadus kana waan ta'eefin kanaaf isin hime anis akka yaadatti oduu kana dalagu waan bareeda kana godhuudhaaf maal nu feesisa eegaluudhaaf gargaarsa isiidha godhuu qabdanii kanumaafu gargaarsa jechuun miti jechuun mana kana bantee huccuu tanatti naqattee waan kana godhuudhaaf hagam isii barbaachisaa hanga isi barbaachisu san gaa laalleetuma beeyne gaa akkasitti tilmaamuus hin dandeenyu laallameetuma gaa isin hin geenye inshallah namni haanuma gargaaru tole yaanni isii yaada sanii
namuu waan dandeeysan obboleeyyan keenya waan isiillee dararre waan isiillee gartee ittiin ulfaanne hujii isiin dalaguu jaallattu yaa wanni jenneef silaa waan kana akkaataatti godhan beeytaa waan godhan nama godhuutu beeka akkaataatti godhu saniif sanumaaf hin gaafadde dhiifama naa godha namu wooma rabbii isin dandeeysise wooma rabbii isin dandeeysise gargaara obboleeyyan jazaakumullahu khayran irraan usinaa baarakallahu fiikum Kashaapii takka peepaala nama qabu sila laal bakki baay'ata ture ijoollee. Okay. Haro. Yeah, my sister. Angkasitti ka'uu ni danda'a obboleessa keenya kan angkasitti. Nkoo. Nkoo miti. Amma rafa amma ciisanii. Haati amma warra piipaalii kaashaapitti galchuuf rakkoo miti boorullee titeebine isaaniif boorullee nama mijeessine godhuu qabna inni goona har'a akkanatti mijeeffanne namni akkaawuntiidhaan galchu har'a maal isiniif fakkaatame yaada kanadha. Makki mallee kana godhuu dandeenyaa bar laali warri amma gargaaruu fadhu akkuma danda'anitti gargaaranii boruuf ammoo yoo rabbi jedhe osoo waan kana osoo laayiviin eegalin dura makkiin dawwaltee iskuu irratti iskuu nama barbaachisaa ta'e san qopheessitanii namni san akka peepaaliin jaamiti kaashaappii isaarraa fuutanii warra doolaarumaa qofaatu silaa akkasii beeyta kaashaappii isaarraa fuutanii yaa akkasii. Amma akkaawuntiin nuuf maxxansaa waan jechaa jiraniif akkam goona amma akkaawuntiin maxxansina namni kun hundi keessanuu waan hin dandeenye oli hin jayina maaliif gizee hedduu hanqananii tanii gizee nuti barreeffannee dhufne maalleen isin galchitaniif kan nuti barreessine gizee hundi ol qitan dhufu saniifuu waan dandeessan qofa godhaas jalatti jechuu nuti isin jalaa barreessinaa hundi keessanuu ni neeyxanii sanbooda immoo nuti borus deebisnee dhufnaa jechuu wanni finne akkamitti hamzaa. Kaashaappii fi peepaalii fi yaa okay gadhiisi ayyee namni koppii godheessa jala akka gadhiisuuf ati gadhiisi as jala biyyaan baa nama jiru kana wallaqe makkee biyyaan baa nama jiru kana namni waan guddaa harkaa qabdan immoo gastiin banadhaa ol baatanii asirratti yaada keessan kannachuu dandeessan okay mee biyyaan baa kunoo. Okay, ati gadhiisi akkaawuntii gadhiisiiti namni hedduun as jira. Okay, koppii godhaati onni ijaajee naan gadhiiseetiin jira kunuun. Mee? Lachuutu kunuun Nigdi baankii fi Oromiyaa baankii kajo. Iftuu Mahammad Abdallah. Akka itti neeti akkam ni beektaa? Akkam goota ni beektaa? Jiddu biratti libbii takka takkiin immoo waan tokko itti ta'e. Beekaa naxibii sana beekaaf hin jidduutti godhee bara. Jiru kan garsiisu. Sirra mul'ata malee nu bira garsiisaa hin jiru. Anuma dhugaa okay saniif hin garsiisneedha. Hin garsiisu akkas malee waan beeksisa godhu jirutti fakkaata tiktookiin. Ila reefuu barannoonni nutti hin jiraa kanuma dhugaa. Hin jiru hundi keessanuu. Okay cinaachatti maal godhette? Waan akka libbii kanatti ta'e. Okay. Obboleessi keenya tokko reefuun tanaa anilleen kan dhageetti bayaan harar kajoo na fakkaatami. Nucinaa jira barla. Ayyee. Nucinaa jira bayaan. Welcome baga nagayaan dhufte obboleessa keenya bayaan doolaara 50 sana akkuma itti fufee jira mire. Abrookon jira. Ayyee so. Amma dhufee ilaalame. Doolaara 50 obboleessa keenya bayaan katabnee. Okay, gootanii beektaa? Amma immoo akkam goota seete bikka wanni dheedha jechuudha. Nambaraa kana gisee dheedhe. Dhaggeeffadha. Harargeen uummata isaanii kana jajjabeessuu hin dandeessu. Uummanni keenya kan harargeedha. Uummata geemii jedheeti miidiyaa irratti as ba'ee warra uumaan as baatanii asirratti. Bayaan obsi. Keenya dhufuu bira dhaabbanne isinii maali yeroo kana? Obboleessa kiyya bayaan. Dhaggeeffadha shaggaa harargeeticha. Naobsi. Haro afi guta ka shaggaa. Bayaan keenya dhiisi amma. Barbaachisu kun amma
wanni asirra jirruuf amma nama gargaaruuf malee wal homachuuf miti obboleessa kiyya bayaan kiyya akkasumatti walaa hubannu asuma beektuu sareen hubaa hojii jettee jaan tanaafuu waan san irra irra ceeneetuma walumaan naafeetillee nu hundinuu ammaan tana wahuma gargaarsa obboleettii teenyaa tana waan hinsa haalletti achi hafuufnu maaliif yoo yaanni kun amma si biraayis ka'ee na biraayis ni ka'a kaan biraayis ni ka'a ajandaan keenya bifa san garagalaa jechuudha waan san ta'e jechaa nuti amma wanni itti xiyyeeffannu Okay. Akka itti gadhiisuu amma. Ni dhagama misila. Ni dhagama. Ni dhagama. Si dhagawatti hin jiru. Dhaga'uu jirta. Saboona dubbo jira os kaamiji yooti. Gidee faraqaati yaa olis nagalchuu diddeeti. Ustaadha Musaa ol galcha Abbaa Hagaajii ol nagalchanii maana afaan dubbata. No accountii akka gadhiisuuf eegu takka. Mee ogguta akka isin gargaaru makkee ogguta. Ani yaada bareedaa tokko isinii kan nu deema. Gargaarsa illee ni garuu waliin sin dhageenyu. Ni kan abbaa kanaafsi habiibi. Yaada bareedaa tokkoon fide akkaawuntii natti hima anaatu akka kompiitariin dubbisneetti hin barreessuu deema. Akkaawuntii afaaniin natti hime farru. Nigdi baankii natti himta'i. Ayyee kuma takka 46 46 23 23 59 59 takka 37 takka 37 nigdi baankiidha kun. nigdi baankiidha. Okay, amma gadhiifamee ilaalame. Gadhiisanii jiran jala ijoolleen. Ani kaniinan godhe gadhiifamee jira. Keen dhufne keelakke. Laalamma. Namni biraa gadhiise garuu dhufuttu jira kuna. Saaxina keessa godhaa saaxina keessa ammas namoota nam tokkoof ni gadhiisaa beeytanii. Yaa ijoolleen biraa gadhiisutti jirti bara. Kan nigdi baankiiti. Ana biraan dhufee jira amma kan namni biraa gadhiise. Maqaan qabu maqaa wajji godhi gaa maqaa waliin godhi. Maqaa Iftuu Muhammad Abdallah. Okay, ani guidelines sinarra godhanii jiranii ajaa'iba. Ana silaa ni shawwada jeetii yaadee ture. Anuunaaf gadhiisuu dide. Ijoolleen biraa takatabu jirtu tun nu gargaaraa please. Nu gargaaraa galatoomaa yaa ulfaadhaa kanuma dhugaa. Ya, pero amo accountuma number laali aya please account. Nambarri sirruma jira kun wala kuma takka 46 23 59 13 Ayya ka sanuma nurra akan khatoo in laali bakka. Isuma 46 23 59 ya Khalid kun gadhiisu jiru sirriidha jaalata. Ayye. Ya sirriidha. Sirriidha tajuule. Ol deebisi abbaa akka ol deebisi makkii jiraate abbaa akka ol deebi. Maqaan ishii Iftuu Muhammad Abdallah isinii haa barreessu qabaddaa jalatti. Ulfaadhaa galatoomaa obboleettii. Ijoollee garii numa barreessaaf yookaan Iftuu. Ni barreessaaf Iftuu Muhammad qo'in hin barreessaaf. Okay, ammaan tana so far nama lama harkannee jirraa miti namni lamaan obboleessa keenya bayaanii fi shaggaa nama jaamu isaan lachuu tokko 150 jeesku. Ay, nama 150 jee jira. Hayyee maqaan isaa ture. Mee anu barreessu irra deebi'e obboleettii teenya. Niyyadhaa guys. Niyyadhaa hundi keessanuu rabbi sinaa laaffisu galatooma. Jira. Iftuu teenya abshir ummanni keenya sibiraan dhaabbata hin cinqamin okay? Shimee. Walitti laayixanii barreessinaa bulee. Shimee $100 lamoo. Shimee ol naqe ogguta akka nin deebi'a makkee ogguta akka silkiin irra bu'u jira. Shimee isa jirta lakkoofsa tokko barreessi. Maakii orruu kan jettu. Okay. Nana gaaffii qaba. Maki.
Okay, amma gaaffii hundinuu amma gargaarsa la gaaffii dhumarra godha. Okay, dhumarra gaaffiin. Gaaffii fi galatoonfannallee dhumarra yaa. Maki, Dhumarra amma jedha yes. inda gama miti. Ni dhagahama. Ani bayaan argeeti. Gurbuma keessanii. Kuno risiitii kuno ammaan tana duraala 50 sin jedhe amma galcheef jira kuno iftu Muhammad Abdallah qarshii 5,000 seeneef jira. Thank you. Galatoomii ulfaadhu. Galatoomii. Bakka siifaa buusu adeero. Si beekalaaf galatoomi bayaan keenya. Okay, galatoomi wallahi. Eenyutu barreessu jira haroo. Barreessuutti hin jira hayyee. So far ammaan tana namni galchee amma bayaanii check markitti godhaatiin deema yaa. Ottiteeni 50 okay 100 duraa Saahiba kiyya 2,500 galchineefi. Akkasi tabiraatis booda jirraa uumaa yaadini jajjabaadhoo obboleetti teenya bakka qubanitti hin hafanii. Rabbiin irraan tan harka namaa simudee kana borumtii sii tanaa dabarsee namni illee akkas ilaalu ta'uu danda'a. Kanaaf akkuma mudura obsitti obsi waan dandeenyuun si booda jirraa sin jenna okay? Gaafii qaba guutakka bayaan keenya. Gaafadhu. 250 obboleessa kiyyaa fi anaa naan jette amma. Aywa asumatti osoo isin garuu wal taane allee 2,500 galchaa fi atillee 2,500 galchiif jennee wal taa'ee galchineef. Okay? So walitti 50 ta'a jechuudha miti akkasumaan. Qarshii 5,000 galchineef. Ayyee 50 katabanne ayyee tole fayyaade. tole ayyee. Khabiraatis sheer godha ijoolleen as jala jirtan naman dhageenya biraan gaha. Ni jedha hundi keessanuu. Saartu. Mee ni jedha. Koppii linkii godhaa hundi keessanuu. Iftuu teenya bira dhaabbadhaa hundi keessanuu. Artistiin sabaaf dhaabbataa gaafa artistiin rakkate immoo sabni sun artistiidhaaf dhaabbatu deebisee jechuudha. Sini galee. Namni osoo lubbuun jiru wal bira dhaabbatudha. Gizee namni du'e boorra osoo namni lubbuun jiru gargaarsuu qabnu gargaarsa gizee hedduu gizee namni du'u boonyaa akkas ta'uu qabu. Gaafa isaan lubbuun jiran waa godhuu qabna. Sirriidha. Eenyu dubbatu jira? Bayaan miiti godhadhu. So obboleessa keenya kabayaan kana nin jijjiiraaya. Akka konfiis nun goone doolaara irraa Itoophiyaattiin 50 jijjiiraaya. Tole. Okay. Arku jirtaami nama urjii Hassan doolaara 50. Urjii Hassan doolaara 50 ayyee. Okay, namni galtanii asitti niyyachuu barbaaddanis koottaa galaati gastii ergadhaa. Koomee please jechu jirtaa gizee dhibaa. Yaa deebi. Namni artistii teenya qaalii tanan beeyne asumarratti akka yaadessan wallee takka isiniif itti banan. لا أبي تقول لك مايك